ብትጠብቅ ያምርባታል። ጸባያ ነው ጸባያንም እንደዚሁ በቃ ይሄም ተቀይሯል አይደል? ما شاء الله تبارك الله أمو والله ربي سرها جهلت وقالتهم والله نجمع تشيسته قلبي كيني نجمع تشيسته ياده كيني نجمع تشيسته والله هكا قلبي كيني جمع ده أكا كيس كيني جمع ده يوكامو أكا متاكيات كيس كي جمع ده والله جمع ده ربي سيا جمع تشيسو ربيني دنيا آخرات سيا بريتشو ربيني أتوت التيارين أتوت التين إبادين جتشو دا ياده في مرادة كيسي فاغوتو واني توجت تفي واني تهاركان قبدناتا أجت ربي سيا عمل كيس وانو دو مسارتي يو ربي سيا الكيس والله أكما أيو عمل شيء وجن جالته أصونمني غرسي غرنات إيسي مچايون سينتاتو ماريدا إن شكتو ديساني أيو نما غاريدا عمل شيء نتسرفة دندا أنا تسرفة عمل براهين قبدو إنا ريفتي مالي هنجرتي مالي جتة عمل شيء كان وجن جالته كنو غرامن تيكينياتي يو كان دي بيساجرتو والله غلطهم ربي سر جالته جزاك رب رارغت المنا ماوسون تاني جزاك رب argatta dhugaa rabbi hedduu tokko gammade fuulumanna kolfa biidoo sana laalee xumure dhugaa rabbi fuula kiyyanna kolfa osoo akkasitti kolfuutu biidoo kana hilaalee xumure jechuudha iseen liifi jirti iyyuu liifi tiktookii jirti ayyuuni amma liifi tiktookii irratti argee iseen liifi tiktookii seenuu fi amuun biidoon gadhiisuun tokko ta'e ayyuu kuwasuma taa'e si jala taa'e taaptaapsi godhaadheen bahee dhufee biidoo see laalee dhufee jechuudha tiktookii ittiin deebinee malee hortiiseen tiktookii seentuu sanatti tolte jechuudha jaluma taa'ee bakka taaptaabiyoon godheefi yookaan immoo ilaalee badaayyuu jalan turu nan deema isheen liivii irratti dhiiseen fiigaa dhufe biidoo laalee dhugaa rabbi jechuudha walla hedduu tokko gammadi hedduu tokko natti tole jechuudha warroonni akka koo jaallattanii warroonni akka koo bakka xabishee kolfishee waan hundumti reaction isheen biidoo keessatti gootu sanitti tolu baga gammadda wallahi laazim baga gammadda mucayyoo mucaa keessanii intala keessanii intala ofii immoo abbaatu qajeelfata abbaatu gorfata hormi namaaf hin gorsu abbaatu gorfatee sirreeffataa jechuudha argitee nama ofii argitee amoo wallahi amalishee inuma jeetti malee daba biraan qabdu bar inuma jeetti malee amalaan gaafatattee waa intiniin taatu bakka sanyileen caamitiire bakka dirqiidhuma bakka humna kanaan deemteetu nama kana sanas deemtee rurrukutteetu inni akkas jedhe bar argitanii viidiyoo keessatti humnaan deemteedhe kana sanas rurrukuttee nama meeqaa juwwan loltee jedhe ana argachuudhaaf nama meeqaa juwwan loltee aarsaa guddaa kaffaltee bakka jiraattu dhiistee anaaf jettee bakka kana dhuftee kanaaf iyyuu anaaf aarsaa guddaa kaffaltee waan ta'eef mucayyoo kana haamala ishee nan sirreeffadhaa nan qajeelfadhaa hin sirreeffamti ayyuun baay'ee nama gaariidha baay'ee nama bareedduudha bakka amala ishee ilaalee bareen jira dhugaa rabbii nama meeqaa jenna abbaa fedhee juwwal tumtee anaaf jetteeti bar jedhe waan na jaallattuufi jedhe kanaaf immoo anaaf jecha immoo waan fedhe yuun gootii amantii ishee fedhe ajijjiiratu yoo fedhe immoo rakkoon qabu haadhiistu garuu ijaabaa uffattu abaayyaa uffattu jedhe isheen iyyuu sattaratte hin dinne bar maaliif jedha hin jaallatti waan jaallattuufi hin dinne dhugaa rabbii inni abaayyaa fidee fi jenna wallahi akkuma erkaa fuutanitu gaddirattee baqanan keewwadhaa nan uffadhaa waaw abaayyaa naa fidee minaamin jette ayyuu sii fidee galadii sii fidee dhufa dhugaa rabbii inshaallah yoo rabbiin karaa kana dhuguma natti banee dhugaa rabbiin naqaayyuu nan arga inshaallah rabbiin laafa laafisu du'aayi naa godha yoo karaan kun naa baname finfinnee jirti waan ta'eef adaamaayyuu nan naqa rakkoon hin jiru dhaqee nan arga waan isheen feetu natti dhaammattu nan dawwalee gaafadha bitee fi gala dhugaa rabbii kanaaf jennaani ani hedduu tokko gammade dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammade baay'ee tokko natti tole jechuudha maaliif jennaani bakka baay'ee keessa dabarte akkuma amoon jedhe amoon dubbatee jira dhageessanii tundi keessanii iyyuu akkuma dhaga'utti dhageessu amaariffachisi amaariffaanis oromoffaanis xiqqoo dubbatee jira mucaan kun anaaf jettee aarsaa guddaa kaffaltee anaaf jettee wanti isheen hin ta'in hin jiru anaaf jettee nama wajjin wal loltee baay'ee na jaallattee jirti anis immoo amala ishee ilaalee naa taatee jirti kanaaf iyyuu fuudhuuf qophaa'ee tan jira kanaaf iyyuu amala ishee sirreeffatu tokko gorsaan jira deebisaan jira jedhee amma gaafanni amma dagachiise pranki wayii godheenni jiibimoo maanni waraabessa jechuudha mitiinni waan akkasii minamina irratti wal caqacaqaa turan inni garuu caqacaquu osoo hin taane samtini sapiraayisii godhuudhaaf abaayyaa si fiduufitu caqacaqaa ture ani immoo narrifadhe wallaahi yortii sanaa ani akka inni abaayyaa fiduu deemeen beeku ani narrifadhe dhugaa rabbii yortii ni didee obbaa kootii laakaa kunoo kaleessa gorsaa oole irratti deebite attamuman taa'ee suma lixachaan oole
Isheen rifattee duute anaa nyaatu malee akkasii ayyuun keenya daa'imummaa qabdii yerootti kanatti immoo nuti jajjabeessuu qabna warri isheerra beennu warri isheerra guddoo jechuun bakka isheen badii balleessitutti bakka isheen waan gaarii hojjette jennee yerootti isheen badii daladde jennee itti maayoo deemnee gorfanne kan keenya nu dhageessi intala keenya waan ta'eef nu dhageessi nu hubatti jechuudha dhugaa rabbii namnamma ishee nama hubatu hin jiru amoon silaa jechuu wallaa ijoollee dhugaa rabbiiti ammatuu jechuudha. Amala isheen sirreeffachaa dhufnaan jaallate malee dhugaa rabbiin jaallatu. Isheen amala ishee sirreeffannaa dhufu. Ayyuun bar waan isitti himte tole xayyib jetti malee hin jettu bar dhugaa rabbii hin jettu waan akkasiin godhin ayyuun dabbara. Dhiisi waan akkasiin hojjetin ayyuun dabbara. Bakka ittiin deebitu. Lammata ittiin deebitu isin gorsitan taana ittiin deebitu. Isin ijoollee warri koomentiin jajjabeessitanii koomentii jalatti narrabsitu koomentii jalatti hin xiqqeessitu maqaa keenya cabsitee maarreedha jettuun. Isheen waan gootu hundaa beekaa gooti akka namni kolfuuf waan kolfaa hojjetti malee amma waan nama aarsu waan nama boochisuun hojjetti. Waan kolfaa waan nama kofalchiisu. Ijoolleen keenya Oromoon immoo wallahi waan kolfaan jaallatan waan boo'icha jaallatti Oromoon keenya. Dhugaa ammatu naa danda'ame ayyuuni afaan Amaariffaa qofaan Oromiif tokkotti makuu dhiisee afaan Amaariffaa qofaan hojjette wallahi qaata guddate sira. Silaa sabiskiraabiinse 100 meeqa gale. Dhugaa rabbiin isin jira ammatu seen afaan Amaariffaatiin ijoollee Amaariffaan haasoftu laayivii tiktookii bira galtee afaan Amaariffaan hojjette wallahi qaata guddatte. Mee faazigaa laala wanti immoo laala yoo isheen maqaan ishee wanti laala. Afaan Oromootti battee dubbatti viidiyoo keessatti hin duuti malee argite ijoollee warra Amaaraa ijoollee warra buttaa jara wajjin hojjetti mini wanti viidiyoo argite daaniin argitanii daaniin Oromoo miti daanii argitanii daaniin Oromoodha garuu tasa otuu du'ee bade viidiyoo keessatti intini dubbatu intini no ruutaan on beetuni Oromoodha miti ruutaan haati ishee Oromiif dubbattee barana nuti Oromoodha jenne buttaa jaraatti herumtan jirtu haati ruuttaa garuu ruuttaan guyyaa tokko viidiyoo irratti baate afaan Oromoo isheedha dubbatu argitanii beektu mee ruuttaa guyyaa tokko isheedha dubbatu argitanii beektu haadha ishee malee haadha ishee dhufee dubbataan yoo haadha ishee saseen viidiyoo afaan Oromootiin nuti Oromoodha jettee dubbattu miliyoonii irratti gadhiiseen ture viidiyoo sana tokko irraa fidee jechuudha yuutuubii ijoollee isaanii obboleetti ruuttaa nan fayyadama nan qaba jechuudha argitanii Oromoon keenya naman guddisan ijoollee keenya wallahi naman guddisan utuu guddisanii ayyuu kana guddisu maaliif jennaan kan nama kofalchiisu kan yoo diraamaa ta'es diraamaa isheen OBN irratti affeeramtus miidiyaa guddaa akka kan keenyatti miidiyaa guddaadha OBN irratti affeeramtee hojjette feemesiidha sila dhugaa rabbii namni OBN irratti diraamaa adda irratti interview ta'u silaa nama guddaadha silaa nama guddifamuu qabudha jechuudha garuu Oromoon keenya waliin guddistu otoo akka mataa kiyyaatti ayyuutu dide malee ayyuutu isheen nan dhaga'u malee otoo na dhageesseeti afaan Amaariffaatiin hojjettu maaliif akka isheen guddattu barbaada akka isheen jijjiiramtu barbaada akka isheen bakka guddaa geessu barbaada wallahi emee Oromoo keenya eenyutu guyyaa tokko interview godhee beeka namni interview godhee beeku jira gammadaan fa'aa interview godhanii ijoolleen Amaaraa garuu interview wal godhu argitan miti wal waamanii jechuudha kan keenya interview godhanii hin guddisanii jechuudha dhugaa rabbi mee wanti yaamame namni Oromoo keessaa interview godhe jira hin godhani maaliif Oromoon keenya wal guddisuun barbaadu maaliif isheen caaltee nu caalteedhu isheen nu caaltee iyyuu nu guddistiin jedhanii nu caalteedhanii xiqqeessu jechuudha kanaafuu hamoo keenya galatoomi wallaahi laasim galatoomi galata guddaa na biraa qabda rabbiin si haa gammachiisu akkuma ayyuu gammachiiste akkuma ayyuu diinatti ta'an ijoolleen koomentii wallaahi maatiin ofii diina namatti hin ta'in diinatti ta'anii arrabsaa xiqqeessaa tuffachaa turanii ofirraa fageessi mucaan kun maarreedha dhanii aseen kaameraa dudduubatti isin waan meeqa gochaa ooltu isheen garuu kaameraa fi lafiitti kolfitee qabattee sittiin ba'u maarreedhatti akkana godhatti isin warri kaameraa dudduubaa nagare mucaa kana arrabsitanii xiqqeessaa turtan har'a garuu jechuu kun hol qabeetu mucaan gammachiisee amala ishee argee akka isheen taatuuf argee akka namni bultii jechuun qalbii miti akka isheen bultiif taatu argee kuni haadha manaa kunaa taatii jedhee murteeffate. Dhugaa rabbi galatoomi baguma jecha namaan dhagayini baguma amala ishee argite baguma amala isheetu argite baratte anis miidiyaa irratti beeka akkuma keessa yuutuubii irratti beeka garuu nama sharrii qabuu fi sharrii hin qabne nan beekan asuma achi laalee nama sharrii hin qabnee fi sharrii qabuu fuula isaa laalee tilmaame beekan hin beektu hundi keessanii jechuudha kanaafuu warri jaallattanii warri hamoona fuudhuu amuudhaa fi ayyuun tokko haa ta'anii jettanii walitti jaallattanii hundi keessan baga gammaddan kunoo abjuun keessa sanii milkaa'ee jira kunoo fuuchuudhaaf deema piroososii jalqabee jira bakka qajeelfatee jira jechuudha amala suuta sirreeffachaa deemti daa'imummaa qabdi ijoolleedha waan ta'eef akkas